Sarramoo waan nama bashannansiisu wayii isiniif qabadhee dhufee jira. Har'a waan addaa akka itti bohaartan abdii guddaan qaba. Waan Itoophiyaa keessa malee biyya ormaa hin jirre jettanii yaadan tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa shamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaatu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkamiin nagaa keessanii jirtu? Harramoo egaa heessa jirtaa seenaa jechuun keessan inni ol waan baay'ee na bukkeetti argitu. Osoo hin beekin madaamin ko biyya na galchite kunoo gaattiraa jalan boqochaa jira. Maaltu bishaan biyya ormaa gaagaa'is kotta gala. Abbaan keessa si waama kotta gala. Harmeen keessa si waamti kotta gala. Qe'ee abbaa keessanii gaaddisa laala. Mutti waa fakkaatu. Egaa obboloota koo har'aa eessa jirra yoo jettanii bakka addaa wayiiti isinii amma dhumaatti na faana turaa. Like share gochuun dagatinaa. Subscribe godhamee isinii jedha viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa. Har'a waan ajaa'ibaa isin daawwachiisuudhaaf deema. Egaa dhugaa mudannoo na mudateellee asumaan isinii maa wanta akkasii isin mudatee beekaa laata isinii. Egaa kaameraamaaniin qabu malee silaasi fuuldura qorophisee tanan sinitti agarsiisa. Garuu kaameraamaanii amma sa'aatii kanatti hin qabu isiniin jedha obboloota koo. Akkanumatti sinitti agarsiisa. Amma kaameraamaaniin Itoophiyaa keessa baadiyyaa naa deemuu dide jecha. Egaa obboloota koo amma wajjin bashannana dhugaa qe'ee. Egaa har'a waan baay'ee sinitti agarsiisa. Na duuka bu'aa isiniin jira. Like share gochuun dagatina. Egaa obboloota koo kana hin argitu jedhee yaada jira. Egaa baadiyyaa kan malee akka malee isiniin jedha. Waan babbareeda waan eenyu jedhu kun magaalaa malee baadiyyaa Amboodha jechaadha. Amboo gara galgalaa beektu. Amboo gara galgalaa lafa gaggaraagaraa kan jedhasanii. Egaa har'a waan baay'ee wajjin daawwannaa dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee jechaadha. Gaara kana laala gaara mana keenyatedha. Mana nan ijaare immoo kunoo isa kanneen gada isinitti agarsiisa. Egaa dhugaa waaqaa dhugaa dubbachuu fi ilaalamee ijoollee gaa'is dhugaa waaqaa jechaadha. Mudannoo na mudate isinitti agarsiisa. Kanaan dura gaafan biyya arabaa kana dhufu jechaadha. Dhugaa waaqaa jechaadha. Baadiyyaan hin jiru natti fakkaata jechaadha. Kun garuu baadiyyaa Beerut jechaadha. Keessattuu macarrashaa ishee jechaadha. Ani yeroon akkanatti ilaalu waanuma caakkan hin jirreefaa baqa magaalaan bichaa natti fakkaate. Biyya keenya amma fakkeenyaaf manni kan maatii kooti jechaan baadiyyaadha. Baqa akkuma akkas wanta akkasiin jiru jechaadha. Yeroo sanitti dhugaa rabbi ilaalaa baadiyyaa akka malee jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi baadiyyaadhuma keenya iyyuu ta'e osoo daandiin akkanatti tolee jechaadha. Baadiyyaa keessa akkanatti biyya ormaa wanti biyya namaarraa adda taasisu yoo jiraate daandiidha. Allayyaadhuma allayyaa keessa kunamma allayyaadha. Allayyaadhuma allayyaa keessa daandiin akka itti bu'ee jiru laala. Kuni gaara garuu kuni gaara laala argitanii. Biyya ormaa fi biyya keenya kana garaagarummaa qabdi jechaadha. Na obboloota koo har'a yoon gara badee seenaa eessatti baddee lakkii nuuf deebii kana keessa babbadee manan itti galu yoo wallaale na barbaada asumaanii isiniin jedha. Egaa mudannoon kiyyas maayinni yoo jettan argitanii gaas gaafan jalqaba biyya arabaa kana dhufu dhugaa dubbachuu fi ani caakkaa akka malee kunoon akkanumaa kana keessa nu geessanii biyya keessan akkasii jiran lakkin biyyi keenya magaalaadha. Caakkan takkittiin hin jiru jedheen. Kazaachi baqa magaalaa silaaseen biyya keenya iyyuu caakkaadhaan marfamtee jirti. Ani immoo maalan jedheeni lakki biyya keenya caakkan hin jiru. Caakkan takkittiin hin jiru biyya keenya hin jedheen. Caakkan takkittiin hin jiru magaalaadha kan keenya. Caakkan takkittiin hin jiru jedheen. Inna baqa kanaan booda deemnee si daawwachiifna. Laalidhanii teelaa dhugaa waaqayyoo jecha. Silaan ani yaadan biyya keenya ol guddisuudhaaf akkas jedhaan malee ani intala baadiyyaati. Innaa isarra darbee maallaan jetti makiina dhaabaniitti dhakaa jala minaamina laalanii naan jedhochaadha. Dhaabanii laali naan jedhu dhugaa waaqayyo ani silaa ittan beeka jechaadha. Ittan beeka isaan garuu
dhaabaniiti kan kun jira biyya hogguu sammuun keessa nama canneeqamee iddoo kana boqotanii sammuun nama tasgabba jireenyi silaa jireenyi biyya ormaa kana nama amaararte mitire bakka iddoo namni hin jirre iddoo sagalee uumaan dhageenyoo iddoo bashannanaa asuftanii bashannantanii natti tola. Iddoon bashannanaa saammoo kaseenaati koota bashannanaa kaffaltii tokko malee koota bashannanaa dhugaa rabbi hadda siniin jedha kam jedhe sinitti mure na akkasii siniin jedha baay'ee namatti tola bakka biyya keessa sinillee akkasitti eenyu jedha kun amma magaalaa Amboo beektu miti dhugaa rabbi akkatti namatti tolu guys argitanii kana kun olaala bakka namni hin jirre allayyaa keessan deemaa jira bakka naqudha beeknooy bareedu maashaallah osoo biyya keenyas akkasitti eenyu jedhe bakka biyya kanaan jira garuu bakka daandiin allayyaadhuma keessallee ba'ee jira jecha baay'ee das nama jedha dhugaa rabbi guys amma deemaa olee abaaboo eenyu si kenne naan hin jedhina abaaboo isaan bareedu maashaallah asitti jaarsa argadhee tanan jaarsa tokkotu abaaboo naa kenne akkatti fuuffatte dubarra ogguu argite abaaboo akkatti fuuffatti jecha bareedu maashaallah laala eenyudha kenna abaaboo kan dhugaa hin bareeda yeesi jaalata bareedu guys dhugaa rabbi bareedu bareeda tammalee hin bira darbina abaaboo namata sitti naa kenne tokko jilbeeffateetuma asitti abaaboo naa kenne abaaboo kana irratti hin gato etan irraa fuudhee sabdee dubarra akkana goote waan mosinumatti urgaa'e tomaa maan jejje inxiraa cufa innaa as boqonnee jirra guys laala dhugaa caakkachaadha soolee isinitti agarsiisa innaa obboloota koo kun olaala dhugaa waaqa allayyaa keessa allayyaa waan inni fakkaatu jechaadha waan inni fakkaata allayyaa gaaruma maatii mana maatii kootii natti fakkaata egaa obboloota kooyi bakka jirtanitti waaqayyo sinaa eegu siniin jedha egaa biyya keenyaaf biyya ormaa wanti garaagarummaa godhu yoo jiraate isa kana jechaadha biyya namaa keessatti bakka barbaadde allayyaa barbaadde yoo ta'e daandiin akkanatti tolfamee jira jechaadha garuu biyya keenya keessa nageenyi illee hin jiru waa meeqa amma biyya kanatti biyya keenyatti wanti ufamantee akkanatti biyya ormaa keessa dhugaa qaba kan dhufe odoo argitanii daka jechaadha mana taa'uun na dabbaree jechaadha bakka qilleensuma fudhachuudhaaf jecha bakka kana dhufe akka inni das nama jedhu bakka hin jira miti reefaa taa'ettee qilleensi saayyuu isaanuu waa fakkaatu dhugaa waaqa agana jedhee isinittiin himu baay'ee tokko das nama jedha obboloota koo na akka ajaa'ibaati na motoratu na bira darbe wallaahi waanuma mana keenya natti fakkaata jechaadha guys waanuma manuma nuti jirru fakkaata akkatti das nama jedhu isiniin jedha laala kun dhugaa waaqa allayyaa laala bakka jijjiru jechaadha na guys gaba san argitan miti waa fakkaatu laala kun allayyaa dhugaa waaqa bakka garassaniitiin dhufe osoo bashannanuu sammuu qofaa gochuudhaaf qamana woteesi waa baay'ee si cannaqaa gafa gabbaate immoo bakka qilleessa fudhattee shaashambaa jechaadha osoo nama wajjiifaa ta'ee kaa bareeda homtuun jiru kaa gaa'is homtuun jiru siniin jedhaa dhugaa waaqayyo innaa har'a wajjiin bashannannee sinis immoo akka bashannantan abdiin qaba dhugaase siniin jedhaa egaa biyyi gaarii biyya ormaarra yartuudhuma biyya keenya wayyaa ani immoo ittiin dhaadhadhe jechaadha innaa kanaaf jarri koo waggaa lamaan dura jechaadha dhaabanii kun waan akka gaara agarsiisan jechaadha laalinaan jedhu jechaadha wanta hundanatti agarsiisanii silaani kan kana caaluyyuu nan argaa jechaadha allayyaan isaanii birqiidha dhakaafa dhaabanii laalu jechaadha dhugaa waaqayyo ammallee asitti galanii jiru sila ta'eef yeroo sanii nama bira dhufan jechaadha allayyaadhuma akkasiiti dhaabanii isaaniif wanti hundi birqiidha si galee mukillee dhugaa waaqayyo mukillee isaaniif birqiidha guys ammallee teenye jirra kunoo deemnee bashannanee dhufee tana nabaaba koo baadhe tuma amma gara manaatti dhiyaachuu ga'ee
bakka walii gadi deemaa oolee qilleessa koo fudhadhee faa dadhabaa miti ree guys namni deemaa oolee dadhabaa kun olaala deemaa oolee awwaarri na quncisee fuulli na qayyarame bashannana koo quufee tanan deeme osoo nama wajjin ta'in dadhabduu waduu kee odeessaa jechaadha. Innaa akkasii isiniin jedha bashannana koo isa baaboo koo isa argadhee innaa kana isiniin jedha ka har'a iddoo bashannana Amboo magaalaa Amboo warri naannoon keessan akkanatti babbareedduu sumeenatti. Innaa guys har'a sagantaan keenya kunoo kana bashannannee kunoo deemaa jirra laala abaaboo iskoos fudhadhee abaaboon kunoo asillee guutee laala ammasha iddoo bashannanaa isiniin jedha. Seenaan keessan har'a deemtee kunoo amma gara manaatti naannoof jirti. Egaa isinis akkana wajjin bashannantan abdii guddaan qaba laala kunoo biyya nani jiru. Eessa jirtaa kan jedhu tokko sirbaace. Biyya hormaa galuun nama dhibu dhaquun nama dhiba. Biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun nama nargu yaa jirana. Jedhu mitiire. Innaa akkas kaa guys amma gara manaatti deemee tanan kunoo galaan jira amma. Innaa akkasii isiniin jedha isin amma biyya isin jirtan wawwaraabaa laala aduun illee akka malee ba'aa jira na daalacheessa jira. Biyya dhakaa baadiyyaa macarrashaa. Innaa akkasii isiniin jedha isinis hogguufa yeroo hojii keessa fixattan yoo iddoon bashannanaa jiraate deema waxaa jedha. Innaa akkasii isiniin jedha. Seenaa maalii dadhabaatuma deemta bobboqochaatuma deemtaa hodhan immoo maali ongali samma na waamu shi malee maal laagooti xiqqoo shi bobboqodha bootaa kana jechaadha. Innaa xiqqoo shi bobboqodhee tanan qazzedheen gala suuta jedhee innaa bobboqotan malee hin ta'u isiniin jedha obboloota koo. Egaa viidiyoo koo har'a haguma kanaa sin bashannasiisee kana caalamoo sin gaadhugaa isiniin jedha akkanatti fataa isiniin godhe gaa waaqayyoo jechaadha. Innaa kuni birqii isaanitti fakkaata jechaadha. Ani amma fakkeenyaaf manni maatii kootii gaaruma akkanaati dhugaa dubbachuuf garuu kun daandiin hin jiru ka daandiin akka kanatti ispaaltiin bu'ee miti malee isaaniif dhakaan kun illee birqiidha. Biyya kana jaalatte biyya kun akka das nama jedha isaan amma maatiin ani bira jiru magaalaa waan ta'aniif iyyuu baadiyyaa jaalatu baay'ee baadiyyaa jaalatu ijoolleen amma dhakaadhumallee hin jaalatu jechaadha dhugaa waaqayyo nuti silaa nuuf birqii miti. Innaa isaan immoo wanti hundi isaanitti birqiidha jechaadha. Nuti silaa qe'ee keessa wanta akkasii jira sila ta'eef amma ogguna maasii gali ka'uu bashannantee jaalatte kanaan durayyuu jaalatte bakka kana jaalatte waanumti eenyu isaaniif birqiidha jechaadha warra Arabaati. Innaa biyya kanatti magaalaadha fakkeenyaaf keenya amma magaalaadha manni widdiidha miti asii immoo Beerut kana jechaadha. Dhugaara billafti baadiyyaadha maaliif mana bitanne jedhee gaafadhe jaraan bira jiru manni widdiidha baadiyyaarra naan jedhan. Innaa kanaaf asii jechaadha kireeffatanii taa'u ji'a sadiif amma ji'a sadiif bakka kana teenya jechaadha. In qorraa hojjettan guys dhugaa waaqayyo amma sa'aatii xiqquma ishii sa'aatii gadi galgala sa'aatii 5 sa'aatii 11 ta'e taanan dhugaara biyya keetti cabbii jechaadha cabbii amma Beerut magaalatti nuti undandeenyu dhugaa waaqayyo akka malee o'a jechaadha. Innaa asitti immoo baay'ee qorra kaniif iyyuu amma manni barumsaa banamutti kun waasan jira. Seenuu koo jabaadhu aizosh bashannanii sanachi waan barbaada waraabeffataa sin godha viidiyoo koo immoo sheer laayik gochuun dagatinaayi guys dhugaara viidiyoon koo view argachaa jiru laayikii naaf godhaa subscribe naa gochuun dagatinaa na jajjabeessaayi yaada qabdaniif gaaffii qabdan immoo comment jalatti na barreessaa isiniin jedha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa. Egaa amma viidiyoon biraatiin immoo walitti deebinuti nagaannaan tura baay'ee sin jaaladha. Egaa dubbii koo keessatti immoo wanta sin mufachiise yoo jiraate dhiifama naaf godhaa isiniin jedha naaf kalchaa isiniin jedha. Innaa kana wanti jiru isiniin jedha obboloota koo. Innaa akkasii baqaama gara manaa galuufan jira. Egaa viidiyoo koo like share abaaboo immoo siniifan kenna ishii abaaboo bareedduu kana laala akkatti bareedduu mataarra yoo dongodhadhin bareeda miti guys.
እና ነጋና ቱራይ ባየስ እንጃለዳቸው